Namoonni hedduun suuraa kana fuudhanii sooshaal miidiyaa irratti qooduudhaan ajandaa godhachaatiin jiru. Nama umriidhaan guddaadhaatu dubartii umriin irra xiqqoodhaa fuudhee zulmiidha kan jedhan jiru. Hayyoonni Islaamaa gurguddaan addunyaa tanaa kanneen akka Dr. Zaakir yeroo gaafataman umriin addatti kana jedhamee shari'aa Islaamaa keessatti dhiirri tokko dubartii fuudhuudhaaf kana kan jedhamee ibsame hin jiru jedhan. Keessumattuu dubartiinis gaafa heerumuu barbaaddu fedha isii irratti hundaa kan jedhan Dr. Zaakir yeroonii fi dubartiin san heerumuudhaaf nama san filattee sa'aatii isiin barbaadde sanitti kennuudha shari'aan Islaamaa beeksifte jedhan. Namoonni jibba Islaamummaaf qaban keessumattuu miidiyaalee warra lixaa yeroo Islaamummaan dubartoota mirga isaanii sarba jechuudhaan odeessan ni mul'ata. Akka fakkeenyaatti warri lixaa wanti isaan kaasan dubartii hijaaba uffisuu fi akkasumas akka shari'aan Islaamaa afur fuudhan heeyyamuufi dubartii umriidhaan xiqqoodhaa fuudhuudha heeyyamti jechuudhaan shari'aan Islaamaa mirgoota dubartii ni sarbiti yeroo jedhan miidiyaalee warra lixaadhaan ni mul'atu. Gaaffii kana ilaalchisee Dr. Zaakir miidiyaalee warra lixaa jibba Islaamummaaf waan qabaniif jecha dubartii xiqqoo fuudhe jechuudhaan nama Islaamaa tokko yoo argan ajandaa ijoo miidiyaa isaanii godhatanii gabaasanii jedhan. Miidiyaalee warra lixaa gaafa dhiirri Islaamaa tokko kan umriidhaan guddaa dubartii umriin isarra xiqqoodhaa fuudhe manguddoo umriin isaa waggaa 60 dubartii umriin isii waggaa 9 yookiin waggaa 10 fuudhe jechuudhaan ajandaa ijoo miidiyaa isaanii godhatu jedhan. Garuu ammoo gaafa namni isaanii tokko kan amantaa isaanii hordofum keessumattuu warroonni kiristiyaanaa gaafa namni amantaa isaanii hordofum dubartii umriidhaan isarra xiqqoo irratti gochaa dubartii san daffaruu yookiin eeyyama isiitiin maletti saalqunnamtii waliin raawwatuudha yoonii fi namichi sun taasiseem nama san ajandaa ijoo miidiyaa isaanii irratti hin dubbatanii jedhan. Kuni wanti inni ibsu hanga isaan jibba Islaamummaaf qabanii fi akkamitti akka Islaamummaa irratti olola guyyuu oofaa oolanidha jedhan. Islaamummaa keessatti bultii ijaarrachuu yookiin heerumaa fi fuutiin fedha namoota san irratti kan hundaa'uudha jechuudhaan Dr. Zaakir gaaffii isaanii deebisan.